السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تحيينا جرى الحمد لله جرى واي جرينا الراحة صفنا واي جاللا واي بلتي الراحة صفنا اللي قدام مو يو مالت أن حاجة لبو إساني أبو مالتو نمجيسا إساجر هو مالتاني لبو كنا أبو جينا يو مالتاني يو مالي سببني يو مالتاني لبو حاجة أبو نمجيسو مالي لا akka kiyyatti sobatu haga lubbuu nama dhabu kana mageessisu soba nama tokko si jaaladha jetteeni wanta hin jirre kana fiddee itti baachiftee abdachiiftee biqaa jireenya guutuu isaa yaada ilaalcha isaa sammuu isaa guutuu gara kan kee fiddee kaate nama sanii booda nama san sobdee argam nama san itti dhagama lubbuu isaa haga baasuuf deemu takka gaa jechuudha. Ar'entali takka of ajjeestee jaartii qabaa maatii osoo qabu dhageettee of ajjeesteedha. Sani kan murteessu ilmi namaa waa hedduu jechuu danda'a. Garuu sammuu isiiti inni guddaan kan murteessu. Maaliif namni suni isiin amantee jaalattee wanta addunyaa irra hin jirre kana hunda isaa fidee itti guutee memorii sammuu isiitiin jechaanis gochaanis wanta hundaanuu guutee miidhuu danda'a. Isii sun immoo wanta san akkamitti of fudhee amaneetiin wanta kana godha ka jettu fudhachuu dhabuu danda'a sammuun isii jechuudha. Kanaafuu amma gara dubbii gabaabaa jireenya keessatti jaalala keessatti maaliif dhugaan hin jiraan? Leesh maaliif dhugaan hin jiraanne namni tokko yeroo jiraatu bilbila qofaan si jaaladha akkasiif ta'a si amanaa maal si ta'a yoo jettan jaalaluma bilbilaa kanaa dhiisaa yuumi anuma isiniin jedhe jaalaluma bilbilaa wal jala jenuu kana dhiisa. Tokkoffaa namni dhugaan jiraatu haga yoomillee taanaan mooyaa taadha. Namni dhugaan jiraatu tokko yoomillee taanaan inni nama mooyaa taadha. Mooyateetiin onni hundarratti ofitti amanamummaan jiraata jechuudha isiniif galee. Addunyaa kanarra eeguu jiraannu akka tasaatitti deemuu dandeenya osoo itti yaadin Allahumma anta al-ghani wa nahnu al-fuqaraa'u ilayk kan biraa deemuu dandeenya. Qabeenya qabaateellee kadhabeellee biraa deemu akkuma argitan hedduutu jira. Kana keessa garuu dhugaadhaan addunyaa kanarra yoo jiraannee biraa deemne hoo keessattuu bultiif jireenya keessatti jaalala keessatti yeroo baay'ee shamarri keenya ni shawwadamtanii dhugaatiin hima ana wajjinuu jechuudha. Wanta ijaan arginu caala wanta gurraan dhageenu tokkotti amanna. Kun immoo uumaadha. Uumaallee ta'us haa ta'u garuu ofitti amanamummaan wanta ta'uu qabu san gochuu wanta ta'uu hin qabne san immoo ni irraa deemu. Fakkeenya ilma dhiiraa tokko yoo si wajji haasa'u ati yaanni kan kee sammuu kan kee wanti kun garam deemaa akkamna oofaa eessa geessa isa jedhu tokko adda baastee beekuu qabda. Sadakasi hubadhu si jaaladha siin jedheef bichaa jecha bareedaa sitti dubbateef bichaa wantoota xiqqoo akkasiif godheef bichaa namni sun na jaalata jettee eenyummaa kan kee memorii kan kee ilaalcha kee yaada kan kee hojii kan kee wanna hunda kan kee isarra keettee ofirraafatta achumarra wal ofirraafatta jechuudha. Gaafa inni si jalaa deebi'e mooni ati bakkima san dhaabattee akkuma mukaa achitti hafta yaada kee jijjiiruu hin dandeettu. Maaliif memorii kee guutuu isaa dabarsitee kenniteefii jirta waan ta'eef jechuudha. Namni kamuu jireenya jiraachuu ni barbaada, bultii ijaarrachuu ni barbaada, ilmaan godhachuu ni barbaada. Kanammoo fedhee osoo hin taane uumaa rabbirraa kan dhufe fedhii malee wanta si keessa dhufu tokkoo fi dirqama wanta ati jireenya addunyaa kanarratti wanta ati gootee bira darbuu dandeettu keessaa isa tokkodha. Kanaafuu shamarris dhiirris yogguu wal jaalattan namni kun naaf ta'a yoo jettanii bilbilaan wanta biraa keessa teentanii wal sobdanii walirraa nyaattanii wal nyaachuun rammooni keessattuu ilmi dhiiraa jechuun si jaalate jaalala dhugaa siif qaba taanaan namni kun bakka akka kiyya ta'uu fedha taanaan si wajji haasawa baay'ee hin godhu. Gara maatii keetii ergadhaa maal jetta siin jedha. Dhalaas yoo taate yoo nama adaba qabu taate yoo seeraan nama si jaalatu taate maatii qabaa maatii kiyya bira dhaqii maatii kiyyatti dubbadhu san booda wanne isaan siin jedhan laali jetti. Maaliif maatiin jireenya keessatti jalqaba bakkee kan qabaachuu qabu maatiidha. Wanta maatiin keessa jiru tokko osoo jarri lamaan sun hin balleessa jedhaneeyyoo
maatii sun dhufee wanta san sirreessuu danda'a. Fakkeenyaaf anaaf abbaan warraa kiyya yoo wal lolle maatiin kiyyas jireenya isaanii taran keessa wal lolaatumaan dhufanii wanta nu amma biqaama akka diimokiraasii ammaa kana hin jiru. Haati tiyya cunqurfamaa fa'a rukutamaa fa'a na cala miidhamaa fa'a bakka kana gahuu dandeetti. Isa san keessatti immoo akka ani bultii kana irra turuuf irratti na lolanii irratti na gorsanii isallee akkasuma irratti gorsanii irratti lolanii wanta kan akka jabaatee wantoota gufuu namatti ta'anii akka irratti nama goosisa jechuudha. Kanaaf maatiin jireenya kee keessatti ati bultii ijaarradha jettee yaadde taanaan ati immoo fuudha jettee yaadde taanaan jalqaba maatii kan keetiin gaayadhu. Dhiirris ta'ee dhalaallees ta'ee jireenya keessatti wanti maatiin keessa jiru hundi isaa karaa qajeelaa karaa namatti tolu jechuudha. Wal sobanii umrii walirraa oofanii akkasii ta'ee akkas naa ta'ee faayidaan hin jiru. As bilbilumarraan bicha yoo si jaalate laal galgala hojii haasaa buluurra yoo si jaalate yoo danda'e nafuu taa'ee nafuu si fuudha maatii kiyya bira dhaqi. Hin dandeet taa'ee hin danda'u akkas ta'e. Kalaas kanuma malee wal sobuun wal shawwaduun faayidaa hin qabu. Dhalaan takka fakkeenyaaf bultii keessa yoo seente dhugaan jiraatti. Dhugaan jiraatti jechuun asii achi walii gadi hin jettu. Ani biyaanse 100% wayi asii achi walii gadi hin jettu. Namummaa hojii jirtu san hojii jiraachuu feeti jechuudha. Gaafa inni jalaa miliqee isii sobemuuni isii suni ni miidhamti. Maaliif yoo seente dhugaan jiraatti. Dhugaan jiraatti jechuun asii achi walii gadi hin jettu. Ani biyaanse 100% wayi asii achi walii gadi hin jettu. Namummaa hojii jirtu san hojii jiraachuu feeti jechuudha. Gaafa inni jalaa miliqee isii sobemuuni isii suni ni miidhamti. Maaliif jireenya guutuu isii dhugaa jiraataa jirtu san isaaf hojii jiraataa jirti. Isaa nama saniif jiraattee mataa isiitiif mana isiitiif isaaf jiraataa jirti waan ta'eef gaafa inni wanta biraa yaadu isiin miidhamuun isii hin oolu. Of miidhuuf deemu jira. Maaliif akkana godha jettee of miidhuuf deemtu jira. Tanama san miidhuuf deemtu jira. Kanammoo sammuu isiitti murteessa. Of miidhuun immoo faayidaas hin qabu. Maaliif fakkeenyaaf ati amma jireenya dhugaa tokko osoo jiraataa jirtu namni sun wanta ati hin yaadne tokko wanta ati hin goone tokko fidee yoo sirratti ka yaadu taate of miidhuurra nama san miidhuuf sifi furmaata natti fakkaata. Yaani wal miidhuun faayidaa qabaachuu baatus ati inni guddaan dhugaan jiraannaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kanaafuu jireenya keessa warri shamaraas ta'ee warri dhiiraas bilbilaan hojii haasa'uu qofa osoo hin taane jireenya dhugaa irratti wajji jiraadha. Wal sobuun faayidaa hin qabu. Lubbuu wal baasuuf faayidaa hin qabu. Namni si jaalate gara maatii bichaa ol ergadha. Innaa kanuma wal sobina amma warra fuudhuu barbaadus warra heerumuu barbaadus akka wal fuusisnuuf akka wal heerumsiisnu karoora qabannee dhufaa jirra. Sirriitti nu eegaa warri heerumuu barbaadanis warri fuudhuu barbaadanis waan maraanuu isin cinaa jirraa isin jenna. Miidiyaa marraa bichaa waliin janaa dhugaan jiraadhaa. Wal amanaa wal kabajaa. Yaada keessan koomentii irratti barreessaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.